baatiiwwan ja'an darbanitti oomishaaleen nyaataa qulqullina isaaniin eegne tooniin 381 faayidaarra kan oolle dhorkamuu abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaalee Itoophiyaa beeksise. Oromiyaatti oomishni qonna gannaa 82 walitti qabamu Daayirektarri misooma midhaanii biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Mustafaa Useen FBC'tti himan. Oomisha hektaara miliyoona 6.6 keessaa midhaan ga'e hektaarri miliyoona 5.4 sassaabameera. Dhaabbanni Abbagaar uummata Itoophiyaa hojiirra oolmaa bulchiinsa gaarii qaamolee raawwachiistotaa mootummaa hordofuuf qophii ta'uu beeksiseera. Meeshaaleen nyaataa fi nyaataan alaa meetirik tooniin 135 olii fi boba'aan liitirri 879 ol gara naannoo Tigraayitti ergamuu koomishiniin hooggansa sodaa balaa beeksise. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeen namoota harka qalleeyyii 21f manneen waliin jireenyaa dabarsanii kennan.